حالين دبرس حالين كيس جرو ما نتكي شو سانك ستحجون أمي دلاتك كيس تشيد أمي أكتر تشوف أمي جرات ليا أوفيساتي ثاني ماتي ساتي ثاني أرومو يتشكل تجوبات. There is no way. Inji fanno kales arganne kenni tisu disiti takku tak of du bande beamu. Andu guys Arab dar gunjela. Omanjel. Yo man Oromo argu da du guys Arab dar. warri biyyaalaa baanes warqari isaan jaaniin garaa guuttannee nafu biyya keessais alaayis qabsoomne warra likkii nu galchuudhaaf marfiif taankii fide likkii galchine biyyatti galchine warra isaan akka gaangeetitti. Saba kiyya uummanni kiyya miidhamee jedhee bulchoo ofiitiin ta'an ofii ta'ee takkaa buleen beeku du'an akka isaan garaa jaalatanii kanallee takkaa garaa jaalateen beeku. Yeroo hundi uummata kiyyaaf saba kiyyaaf Oromoof jedheetti akkatti gubata akka inni gubate kanatti akka nafni akka aaretti akka gubateetti akka inni uummata Oromoo saba bal'aa haa ciraa dhaabadhaan jira uummata kanaaf an dhugaa jirtu saniin himaaf dhugaa jirtu takka sobalee bata qabaan jiru. Arratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a. Waan tokko kiliir ta'uufii qaba warra arra uummata keenya irratti madaa geessisu. Nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya. Dhaloonni hin duubaan dhufu garuu dhiifaman godhuuf. Yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. Kan guyyaa tokko osoo ofii jiraate osoo ofii biyya irraa dhufee isaa akka feetti bashannanee jiruu gaarii osoo jiraachuu danda'u obboleessi biyya dhufee asitti ganaa isaanii jecha gubataa jira. Yoo dhageessan yoo dandeessan yaa Oromoo kaa cinaa dhaabbadhaan jira. Obboleeyyan kiyya hundaa warra mana hidhaa jiru cinaa dhaabbadhaan jira. Haal teenya dhuftee giddii nyaachisee dhuftee bira seentee isa laallaan giddii nyaachisuu dhiisiti ofii boottee biraa deebite. Daqiiqa takka biran ture. Ittuun dubbanne itti dubbatuu dadhabdee jaan arginaa. Dubbachuu dadhabeetiin biraa bahee jettee baate. Nyaanidhaan yoomuu hin nyaanidhaan asii reeffa keenya nu baasta. Mungkin jangan dapat sekian akhir kuning jalan. Anu benar yang di jalan ada jalan Tuhan jalan. Kes sejauh jalan. Zapo. Biaro menggaris nampak. Kisah surat di sini itu menjadi hari ini sini itu menjadi berada. Dua jaga senala alif tulen berada di Malif. Doa kanan ini dengan. Jadi Musa lupa Musa aku lupa sejalan. Ada sorban gau. Jeron itu erat. Yom guyange, kamsange guyam car gitu ya terus. Ilmu saya sudah ada. Ejen Oromo sana sudah ada. Jadi. Dah Oromo warga kita baca tulisan jasa. Agar nampu anak kita pada jadi online.
jarri kun maaliif akka miidhamaa jiru maaliif akka du'aa jiru hin beekan wallaalanii ta'eeti garuu amma immoo booda sheenaanii eega isaan du'an booda isaan du'anis maqaan isaanii galma'ee ta'a booda eega isaan du'an booda sheenaanii boorra iyyuurra ammuma osoo isaan lubbuu jiran cinaa dhaabbatanii iyyuufii qaban akka gaariitti iyyuufitti qaban. Garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an winoodan liistii isaanii qabnu hin galmeessina nus jiraachuu baannu itti gaafatamu waan tokko beekuu qaban amma dura ce'umsi kun gaafa eegalu tadabarte gundoo taafte guddoo gadoo kaleessa miidhaa kaleessa gahe dhiifne madaa teenya goggogullee baatu faashaa itti marree uummanni keenya haa obsu yakka kaleessatiif gumaa ol gaafachuu osoo hin taane yakka kaleessatiif adabbii ol gaafachuu osoo hin taane hunda dhiifne osoo beeyin by the way iccitiin sa'in waggoota 27 sunis galmaa'ee jira waggoota afran dhumaa eenyutu maal godhee na bira qofa osoo hin ta'in bakka hedduu jira jechuudha gandarraa kaasee hanga federaalatti who did what eenyuun maal jedhe eenyuun maal godhe jechaa fi gochaan yakka nama keenya irratti hojjetame galmeessinee qabna san hunda haa taa'u amma ol keessa deebine yakka walii baafne waliin adabnu mee ce'umsa kana fidneet akka danee oromtichaatti akka seera biyyaatti ceena isaan dhiisi warra oromiyaa keessa jiru dhiisi warra ormaatu warra ambaatu waggaa 27 nusaamaa ture nu ajjeesaa ture garaa bal'annu biyya tun gara fuulduraatti haa ceetu arra haaloo ba'uu irratti gara adabbiitti deemurra biyya jeequu waan danda'uuf rakkoo uumuu waan danda'uuf mee haqa justice aarsaa goone ce'umsa nagayaati we sacrificed justice for peaceful transition we lost both lachuu dhabne ce'umsa nagayaati ce'umsa gara dimokiraasii sabdaneessaata nu jalaa gufachiisa haqa barbaachuun dhugaa galchuun yakkamtoota adabuun warra miidhame kiisuun tarii ce'umsa gara dimokiraasiitti goonu nu jalaa gufachiisa nagaya kana likkii malee booressaa biyyi qarreerra jirti jenneeti arratti homaa itti fakkaachuu dhabuu danda'a waan tokko kiliir ta'uufii qaba warra arra ummata keenya irratti madaa geessisu nu lubbuun jiraachuu dhabuu dandeenya dhaloonni duubaan dhufu garuu dhiifaman godhuuf nurraa barata nurraa waan baratuuf yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. Mangistuu Zimbaabuweetti haadha ga'uu jirtu.